har'a irraa jalqabee barattoonni kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti qormaata kutaa 12ffaa fudhachuu eegalaniiru. Qormaatichis nagaan geggeeffamaa akka jiru ministeerri barnootaa beeksiseera. Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa jalqabbii fi haala qormaata kutaa 12ffaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennan. 130 ማዕከላት ከ560 ሺህ በላይ ተማሪዎች ለፈተና ተቀምጠዋል። Giddugaloota 130tti barattoota 560 ol qormaataaf dhiyaataniiru. Giddugala kana keessatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa seera qabeessaan fudhachaa jiru. Halkan osoo qormaan hin eegaliin barattoonni Gojjam Bahaa Yuunivarsiitii Maqdallaa Ambaatti ramadaman qormaanni osoo hin jalqabamiin dura qormaata hin fudhannu jechuun dhiisanii bahaniiru. Nutis akka ministeera barnootaatti sababa isaa qorannee tarkaanfii fudhannu ni ibsina. ካጣራን በኋላ ዜን ወደፊት እነኝንም ተማሪዎች በሚመለከት ምን አይነት እርምጃ ይወሰዳል የሚለው ወደፊት የሚወሰን ይሆናል። ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ሞራ ሙሜ ርቅቺ ጅጌ በረቶተ ሙራሰረ በላንገው ሂሙን መዲረኮ ከና ማላከቴ ቆረቻ ጅረ ጀደን ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ካምፓስ የቴክኖሎጂ Yuunivarsiitii Hawaasaatti mooraa muummee isa jalqabaa kan wal qunnamsiisu riqichi jigee rakkoon mudateera. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa atattamaan barattoota kana gara mana yaalaatti geessuun yeroo ammaa kana yaala argataniiru. Yuunivarsiitii አባላት በአስቸኳይ ልጆቹን ወደ ሆስፒታል ወስደው በሆስፒታል ላይ ሕክምና እያገኙ ናቸው። Piroofeesar Biraanuun rakkoo mudatee fi gadda itti dhaga'ame ibsuun yeroo dhiyoo keessatti akkaataa ijoolleen kun itti deebi'anii qormaata isaanii qoramuu danda'an haala ni mijeessinaa jedhan. ትምህርት ሚኒስቴር በመላው የትምህርት ማህበረሰቡ Ministeerri barnootaa rakkoo mudateef gadda itti dhaga'ame ibsaa bakkeewwan birootti qormaanni nagaa fi tasgabbiin kennamaa jira. Barattoonni miidhaan irra ga'e erga bayyanatanii booda qormaata akka fudhatan ni taasifama. ፈተናውን መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።